kun hangam isin gammachiisa ani gammadee jira garuu maal inni wanti hin gammade kun akkanatti yaadame maaltu ture maaltu deemaa ture maaltu ture maaltu akka ture yoo namni kuma beeke comment jalatti wanta kana namni kuma yoo beeke guyyaa 3 yookiin 4 booda dhufneeti isinii himna yoo namni kuma beeke achi booda hin namni kuma comment godhee maal inni wanti zaara nutti mubdimtu try godha laalame gaafa dhufee haga dhufnee sitti agarsiifnuuf wanta cimaa way surprise isin godhuu deemna sun immoo maal akka ta'e walumaan laaltu isin laaltu an isin fidus anis gammaduudha taa'ee eegutti jira akka kana jedha gaga immoo barbaadu gaafa sana akka surprise taatanii anallee akkanuma guyyaa takka waan surprise na kana gootan abdii qaba guys kanuma isin himuu dhufi simbira deemuuf baay'ee turuun danda'u kana fakkaata jiini je qorraati akkam dabarsaa jirtan roobaan biyya kana ijoolleen biyya kana jirtan baay'ee roobu jira ani garuu ala keessa waan deddeemeef roobas baay'ee na rukutu manumatti qorri wanni nama jedha so walitti dhufna video yani nama hamitu wal fallisa namni hundi yaada garagaraa qaba maaliif na yani nama wal fakkaatu ma akkuma physically keenya adda ta'e waa hundi nama adda ta'e yani nama sadda namni yaada adda qaba namu yaada kana ol baay'ee dheeressuun barbaadu baay'ee waan hin dandeenyeef yaw video gabaabama kana jalqaba isinitti himuu fi yaalii haa gootanii mee maal isin himuu deema oduu gammachiisaan isin himuu deemu maaltu ture torbee kana maal isinitti himuu akka deemu torbeen tarayyuu torbee darbe jennama torbee kana jenna guyyaan gadin dhaabbatu wal jalaa deemti maal irraa akka isinitti himuu maal nutti himuu deemti zaara jettanii mee maal yaaddani dhugaa maal akka isinitti himuu deemu isinitti fakkaata so yo isin namni baay'ee yoo try godhe jechuudha yoo namni hedduun try godhe argate ergasii booda dhufe isinitti himna kam jedhee isin haa himure በቃ ዋና መገመቺስ ወይቱ ጀራ ዋና መገመቺስ ዋን ገመደኒ ገመቹን ኩን ማለኒ ግሩ አና ወልቀበቱ ሚቲ አኒስ የሮ ከሙ ገመዱ አልহামዱሊላህ أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشام عارك فودي هردفتوتا آمنتي كريستانا فوايك إفتا إلمان رموسا نيكي كنتاتن جرى جرتو نجينيكي لاجيني بقارن كتيبه هيك اللي نسكيسن النبي بك جرتن يتسم براغو زارا إسنجرا بدي جرتيمي بك أجيني قراكون أنا فودتي أنا ما بدي جتو هندنيا أكم فياهي سنيمي جايش جرتو سكّ بديه يمون دندو مالي فك بدي سبب سنة يمون دندو بدي زرا بدو هي دي فما اسم جلا بدي زرا أكسوما يا وسجن تالين كنيس جدود أنا بتي زرا maybe أما جرا فلدرات تسيران كهوجنو تا يونا موني زرا تاني في يا يونا موني زرا نلي زران كن كيسن يوسن الراهن نكتو أكسوما هاوشان سجرتي so saganta gara fulduraatti saganta babbareedo jechuu dandeenya dhugaa dubbachuuf har'a wanta tokko surprise isin gochuudhaaf dhufe wanti ani surprise isin godhu sun maal akka ta'e yoo namni meeqa yoo namni kuma dhibba hin ulfaata beqa gaduma buusa kuma tokko
yoo namni kuma tokko maal Zaara surprise nu gochuu deemti maal inni wanti isheen surprise nu gochuu deemtu kuni maalodha jedhee yoo namni kuma tokko koomentiidhaan beekee yoo sana guyyaa 3-4 booda waan cimaa wayii isinitti himna waan namni baay'een gammadu anis gammadee jira namoonni kunis akka gammadan abdii qaba sirriitti gammadanii akkuma gammadee kanatti garuu wanti Somaalinni har'a isinitti mun barbaadu yoo isin beektan maaltu ture torbee darbee fi torbee kana torbee darbee jedhamtee jirti yaa darbitee jirti torbeeni sanarraa maalinni waan ummata gammachiisu wayii qabadhee isinii dhufe yookiin waan isin gammada waan arguuf deemta wayii wanti sunoo maalinni maal jettanii yaaddu akkanumatti sammuu keessan keessatti maal irraa maalinni wanti nama gammachiisu wanta isin himuu deemu yaada sammuu keessan keessatti tiraay godhaa yoo namni baay'een beekee fidee isinitti maal jedha isinitti agarsiisa isinitti hima maalinni akkam jedhan wantuma sana qabnee isinitti mul'ifna surprise taatu jechuun akkasii yaa walitti dhufna viidiyoo biraatiin viidiyoo sana irratti tiraay godhaa shaakalaa carraa keessan namutu carraa keessan shaakalaa erga beektanii booda ani immoo dhufee isinitti hima jechuun isinitti homa janne kana isinitti mul'ifna akka hojjannu feetan maaltu isin gammachiisa sagantaalee garagaraa fakkeenyaaf wantoota rifeensarraa midhaagina fuulaa barnoota rifeensaa midhaagina fuulaa waan haarawaa yerootti jiru wantoota adda addaa sagantaaleen kana fakkaatan ni hojjetama akkasuma wantoonni baay'een wanti sabaaf godhamu wanti oromoof godhamu kamiyyuu jechuudha ni hojjetama sagantaa tokkotu jira sagantaalee dura ture keessaa sagantaa tokko balleessinee jira sagantaan balleessine sun sagantaa kam akka ta'e yeroo inni badachumaan dhabdanii yaa barnoonni rifeensaallee bakka itti dhaabatee itti fufuu danda'a kunis sagantaaleen gara fuulduraatti wantoonni hundinuu dhabamaa dhufuu kiyyaaf immoo dhiifama guddaa isin gaafadha yaa keessattuu sammuna kana waan badeef wanta himuu hin dandeenye du'aayi naa godha du'aayi waa hunda tarti waan miidiyaa irra himuu hin dandeenyedha maaltu akkana balleesse du'aayin keessan naa sirreessiti wanta sana amantii qabdanii rabbi naa kadha du'aayi naa godha akkas jedhan yaa akkasuma natti fakkaata rabbi naa kadha du'aayi naa kanuma du'aayiif rabbi kadhachuun tokkomaa namni amantii kamiitu yaa rabbi waan kana zaaraaf taasisi jedhee kadhataa miti isinis akkasumatti kadhattu akkatti kadhatan immoo isinitti oromoon sirriitti beekti waan ta'eef so guys barri bara bilisummaa isin haa ta'u barri bara bilisummaa bara hayyoonni keenya mana hidhaatii bahan obbo Jawaar Mohammed obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma hayyoota Oromoo ciccimoo mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran hayyoota hedduu mana hidhaa keessa jiran qeerroo Oromoo qarree haadha abboolii maanguddoo mana hidhaa keessatti Abiyyi Nurraa ol kaa'ee rabbi Abiyyi Nurraa kaasee hayyoota keenya mana hidhaatii nu haa baasu Oromiyaas bilisa haa baasu Abiyyisni kaa guyyaa isaa eeggateeti wanti hin ta'amne hin jiru innis hin hangatti saniif carraa kanatti fayyadamee saba keenyas miidhu boru immoo innis ni miidhama namni nama miidhu tokko hin miidhama innis ni ka'a jabaadha abdii hin kutatina wal jajjabeessa jabaadha jabaachuun waa hunda tarti isinumte abdii hin kutatina Abiyyis rabbi nurraa haa kaasu isinirraa haa kaasu nurraa haa kaasu hayyoota keenya mana hidhaatii nu haa baasu ilmaan Oromoo maanguddoolee fi haadholeen akkasuma qarreef qeerroo mana hidhaa keessa jiran baay'ee nama gaddisiisa carraan akkana Oromoo muudachuu hin qabu ture waa hundaafuu carraa akkasiisanitti baay'ee gaddee jira du'aayi godhaa amantii qabdaniini yeroo gaarii qabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa
akkaniti fufuugaa fi jawwabadee rakkabaabsee seeraan tachitar kaanfadee afaaniin illee taatu kuukaa buqqifadee hamma humna kootii tashee fachi baate rasuula koorratti rahmata buufadee haaliin saabota taafi attaanfatee muumintoota hundaa kuraafata caakadee gooftaa kootii ergadee gargaarsa isaatiin bifadlee ibsifaaya faakir alqawmi لا إله إلا الله رانجر كبهاجة محمد رسول الله دنسازا يا جل شاد سيدي رابطة بسيجا يا نمي كنا دون فتل دريسا يوم بوتمنا نقر لا تاكيزا أكن غرور بين يعني ندماسا وكيس ريبتي حفور كباسا يعني كي يترهي تنقل جالانسا نافهم سيسي يا ربي سمر كدوانسا ربي قوس كجيلا كرون دي دوانسا قل كبير اللبي دفت اسمع الباسا أجبك وانسلاري ينونك كبير نصري ايش قبا جرتا لايفي Peji Irani. Peji kiyan Nasri Anoletir. Zara entertainment injada. Ayya wani argahin La. fanati kamin sente La. jirabal gafis. Koi ki man fakate koi me lala. Nasri Anoletir. Lala Anile Nasri Anole peji lala lutin jira beta na dufne. لك عادي Koi ki قاسي ما رفت بسنسي koi me ni lala. Peji me kiyan natti fakata. Ifa me yero to konaega. ركون انكبو ركون جرو La rakun ko wega. Network itiko. Hai har ke feta beta. اوكي ارجنجر Nasri Anole peji da nemi. ارجع Ya, askeme. Network malte. Duara network beta. Na fil dufni ammas. بريدة ارجع Ya. Ya kan kotin ta'u beekee jira argeetiin jira. Nee warri irra jirtan share walii godha. ايش أيوة. ارجع جرا مي نشيد رايا سنرن وفاي اكرجي فملا Ija raayyaa sana irra deebisi yaa. Okay, ustaaz rakkoon qabu. Asii jira. Mee dhaabsamtu. Ustaaz ni dhaga'amaami? akka gaarii si dhagaan Yaa xiqqoo neetworkiin isaa telefoona irraa waan ta'eef beektanii neetworkiin xiqqoo hanga yaadame ta'uu dhabuu danda'a. okay Teeknikallee telefoona irraa isinii sirreessa laaptooppii irraa miti waan ta'eef xiqqoo namni xiqqoo olaa siiquu mee yoo namni ol siiqe sagantaa keenya ni eegala daqiiqaa 2 hanga 3 raayyaa sabban. Ustaaz ni dhaga'amaami? waan sa jaba keessa inumaa laaptaappii daran kanaatu akka gaarii bareedaa jira Yaa telefoonaan bareeda. yaa garuu islaamummaan gaafa ergamee dhufe gaafa ifaan akka addunyaadhaa dhufe maslahaa jireenya uummataatiif dhufe malee nam tokkollee yoo nama hin hafe. Wallahi naan dhufuu dudus fakkate laayifii. Rabbiin rabbummaa isaa maatu garraa hafe yemmaanuu kenname yootu biraa rafe yaa uummata shahadatayne walitti guduunfe kunyoo aqiidaatiin kan walidaa dhufe meeqaa dammaqee yoo dubbinsee dhufe sida kinna gahoo namni beekaa rafe waa hunbayyaa kanatti irraa of cufe waan duniyaa irratti hafee taa'u itti fakkaannaanii bifa diriirsisaa yaa faakiran. Ustaaz meesin sagantaa beeksisaa namni illee seenaa jira nama 1,400 gahee jira. Sagantaa beeksisaa isin haa eeganii hanga 2,000 guututti na eegdanii. Uumaa rakkoon hin qabu namni tokkollee hin seenu inshallah nuti guddaan uummanni eegaa taarafee booda
yoo rafanillee inshallah ganama ni qaban jenneetuma yaanna. Irra guddaan daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan fagoo jirtanii fi dhihoo jirtan hundinuu bakka jirtanii rabbiin isin waliin haa jiraatu jechaadha. Akkuma agartanitti egaa akkasumatti yeroo takka naa obsame. خير إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوني خينيا خنفقو في ديهو جرتن هندي خيسنو بكا جرتني يا رب سبحانه وتعالى إسن رها جالتو يجانا أران تنقا بطلوان وبليس خينيا نسري بيجي إسراتي قبي أدى سغنتا أدى تنمو الراني قمدن جني أبدنو يانو ربين سبحانه وتعالى الرقودان هجيتنا خيستي ربي جالتشي سورة ربين أكملي نرى قمد جني أبدي كمنا إسن اللي ربي نخرطا خيستو غا أبليان خيسدين خنافلي ربي كخرطان أكسما أرانتنا سغنتان چمتون هاوي سني جوار محمد إسيك أبني غرا سغنتا چمتوتي سينوف ديمنا namni baay'inaan irratti argamee waan kanarraa akka qooda fudhatu antum shuhadaa'ullahi fil ard isin ragoowwan rabbiiti ragoolee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tana keessatti isin godhateerraa waan taataniif addunyattis ragaa akka baataniif akhirattis akka ragaa baataniif obboleetii teenya guyyaa arraan tanaa gara gartee maatii miseensa gartee keessan tahuudhaaf miseensa gartee nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahuudhaaf battalumaan asirratti baallamannee argamnee jirra. Meegaa gara obboleetii teenyaa achi dabra hawwi sanyii Jawaar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawwiigaa islaamummaan tuni dirqiidhaan namni tokko amantii islaamatti seenuu hin qabu. Namni tokko hubatee qoratee baratee xiinxalee sammuu qulqulluu irratti osoo namni isa hin dirqine tahuu qaba. Fedhii isaatiin waan kana itti amanee keessi isaa fudhatuudha qaba. Wanni si gaafachuu barbaadu namni amantii islaamaa tana qabadhu islaamawi jedhee qawwee sitti qabee takka si dirqee islaamoo qabda jedhee si dirqe jira. Kuni fedhii kiyya amantii kana fedhii kootiin keessa galee itti amanee rabbiin tokkichatu jira itti amanee fedhii kiyyaan islaama ta'ee jira malee namni natti mee namni na kadhatee namni na barsiisee osoo hin taane fedhii kiyyaa itti gammadee itti seenee jira. Maashaallah maashaallah Allahumma baarik wazid. Waan hedduu nama gammachiisaati. Maaliif akkana jenna seete yoo arraan tana namni si dirqee yoon islaamoyne takka siin ajjeesa takka wayin si godhe yoo jee namni sodaachise boor yoo sodaa san jalaa baatee bakka gartee nagiyaa dheexee amantii kana keessaa bahuutu nama mudataa jechuudha. Kanaafuu yoo keessi keetti amanee qalbiin tee islaamummaa jechuun duraan dursee keessi onnee teetii waan kana gartee fudhatuudha amanuudha. Arrabaanaatis ragaa bahuudha hojiidhaanis mirkaneessuudha. Isin tun waa sadiitti ilaala. Onnee lapheete arraba hojii qaamaati. Kanaafuu mee wanni itti kakaasee jira islaamummaa tana qabachuudhaaf maaltu si gammachiise islaamummaarraa maaltu si hawwisiise maaltu islaamummaa tanatti fedhiin sitti argamtetu maali islaamummaarraa ati gartee akka malee feetu akka malee jaalattu. Ani jalqabuma kaasee qaatiin eegalee biyyattillee safara koollee ijoollee gwaaddanyaa hedduu qabu jedhee musliimaa amantaa musliimaa hedduun jira durumarraa kaasee. Haa ta'u malee garuu yeroo hundumaa keessa koo jira gammachuun hin qaba lapheen kun yeroo hundumaa achuma jira amantaa kana bira rabbii tokkichatu jira sanumatti amanuun immoo keessa keeyyamuyyuu gammachuu qaba jechuudha. Kanaaf akkan itti gammadee akkan itti amanu immoo yeroo hundumaa durarraa kaasee keessa keeyya wanna jiruuf itti milkaa'ee jira jechuudha amma.
ما شاء الله اللهم بارك وزد هدو نتتولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا حديثة قرتي بريدة خيستي نقبا سنتي إرقام ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجأني الإسلام تهدم ما قبلها دي رسول صلى الله عليه وسلم قافتوكو نمني عمري جأمو رسول ربي نمني خون أكملي أمنتي إسلامتي دولاتوري نمني عمري جأمو خوني عمرو العاص قافتوكو فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قافتوكو قرتي نمني خوني إرقما ربي تلوفي يا رسول ربي قلبي تيو تهتيتنا خيستي جاللتي فإن إسلام ما نت أرقمتي جرتي إسلامو فداتي duraan diina ture nama gartee amantii islaamaa kanarratti gartee rorrisaa ture jibbaa qabaataa ture boodarra gaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qalbii isaa tana gartee amantii tana fedhii jaalala amantii tana keessatti uumuudhaan rasuula rabbii dhufee yaa rasuula rabbii je'een ergamaa rabbiitiin rabbiin qalbii tiyya tana keessatti gartee islaamummaadhanatti mul'isee jira kanaafuu je'een فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك هركي مرقاكي كان نابني جين إرقما ربيتين إرقما ربيتين أكس يوجرون مالي في رسول ربي جلادي دي مالي في جين برواني هركي كان نابل إسيسين جوف جين عمري غني أكا ربين شبوتي يتهد أما درا جبا في أكا سمتي قرتي أولا عن إسلام مرتي أوفاتوري ركون عن إسنين رتي جيسيساتوري سن akka araaram argadhuufin ballama siiseenuudhaaf ulaagaa waan naaf araarama godhuu saniifin islaamuu jiraati akkana jennaan sa'amaa calimta jeen ati hin beekne hijeen anna al-islaama yahdimu maa qablah والحجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم يا عمرو العاص هاتهم بين جين إسلامummaan tuni waan islaamummaa dura hojjetame dubbatame waan amantii islaamummaa dura ati hojjette dubbatte balleessite jiraat rabbiin sirraa akka haqu hin beene jeen wanni san dura dabarte hundinuu sirraa rabbiin haqa jeeni daqiiqa takka illee turuun qabnu kanaafuu wanni dila irraa dabarte gaarii taatus rabbii bira si jirti yoo hamtuu taatees guyyaa irraa kanarraa akka nama gartee haati arraantana si deessetti yani sawfa tarji'ina ka yawmi waladatki ummiki akka haatiti arra si deessetti qulqulluu rabbi godhee si deebisuuf deema abdii qabna rabbirraa wanni gaa amantii islaamaa tana itti seenaniin isiin tuni jechuma lamaa fi sadii nasri eessa kuttee hawwin أستاذ هاوي جولة ميسنجران بيكا تبل بلا جولة تبل بلا ايوه ندي بتني أي نيسن اتفقوا واني بيكمو كابو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتي إسلام ما درد لقمي هندنو ربنا ما إيسا جي رسول صلى الله عليه وسلم خنافوغا هاوي إسين إسلام ما واني تسينانين توني gaara ol bahuudhaan miti arrabumaa fi onneedhaan hojiidhaan mirkaneessu qofa na jalaa jetta eegas booda sakandii sanirraa gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obboleetii teenya si godhayeetiin abdii qaba inshallah ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله أني رقام بها جتا نين دقومسا نين بيخا gabbaramaan haqaa kan gabbaramu haqa godhatu
haqa godhatu allaha tokko qofa allaha tokko qofa ani ragaan baha ani ragaan baha niin beeka niin beeka ittiin amana ittiin amana niin dhugoomsa niin dhugoomsa nabi muhammad nabi muhammad nabiyyi rabbii tahuu nabiyyi rabbii ta'uu ergamaa boodaa Ergamaa. mahayyii tahuu ergamaa booda maajjim ta'uu karraa mahayyii tahuu isaa jechu karramaayyii ta'uu isaa sallallahu alayhi wasallam sallallahu alaihi wasallam akkasuma akkasuma nabi ciisaan nabi isaan ergamaa rabbii ergamaa rabbii nabiyyii rabbii nabiyyi rabbii gabricha rabbii gabricha rabbii tahuu ragaan baha ta'uu ragaan baha jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaabninis ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaan jechuun dhugoomsa azaabni qixaatni azaabninis ni jira rabbii bira jechuun hin dhugoomsa niin dhugoomsa بارك الله فيك ربي سرها جالتو ربي سبات سيها خنو سكندي تنرى جلق أبدي ركونتي قمتشونتي بلونتي هالي آتي سيمودت غارين بلون ركون تيكون قدون هندينو مرمى نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جي قبار جرتي وبليتي هذا انتلا أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا هقنا أكا درباء تقولتي مسين سنبي محمد هندافو ماتي إسانيتي بقى ماتي مسينسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاته بقى ربين تنانسي فده بقى ربين سنجالته إسنتني نمني بربادي فوسونتان ربي تونا ما فده ربي تونا ما فخنا نمني ستي هاسوي فوسونتاني أنين كنكي كيسي إسا ربي برا يوسف الأجي سيمالي waanamni tokkollee waa nama fudhachiisuu miti baga gammadde amin baga teenya taate baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala maatii keenya si godheen sin ja'a dhihaadhu gaakumaan sin je'e rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam ati arraan tana akka nama haati guyyaa arraan tana isii deesseeti duba rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam namni shahaadaa qabatee gara amantii islaamaa seenee rabbi haqaan gabbaramaa tokko qofa gabbaruu jalqabe jaa cubbuun isaa diliin isaa wanni islaamummaa dura hojjetame osoollee dogoggoraan namallee ajjeeste islaamummaa duratti guyyaa arraan tanarraa jalqabee cubbuu fi dogoggoraa fi rakkoon sun hundinuu rabbiin sirraa haqee jira rabbirraa abdana islaamummaan tana qabdi بقى ربي سفلته ربي سبحانه وتعالى خيري تنا أبليان كن يهندا في اللي هاجالة جنة وانجت يوك أباتي ديهادو هاويتين hedduu galatoomaa baay'ee gammadeen jira hedduun af galatoomaa jechuu barbaada daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti isinillee baga gammaddan obboleettiin teenya tun dirqama namni muslimaa jiheen walirraa qabu nurraa qabdi jiraattus addunyaa tanarratti rakkattus gammaddus waa hunda keessatti isii waliin qoodannee fudhachuun dirqama kaleessaas obbolummaa oromummaa nurraa qabdi obbolummaa nafaa nurraa qabdi obbolummaa lafaa nurraa qabdi obbolummaa lafee nurraa qabdi arrammoo obbolummaa guutuu hundaaftuu nurraa qabdi obbolummaa lammummaa nurraa qabdi obbolummaa islaamummaa nurraa qabdi obbolummaa namummaa nurraa qabdi
obbolummaa oromummaa illee nurraa qabdi. Gara hundaanuu obboleettii teenya gar tokkoon illee hir'ina tokkollee kan qabne guuttattee jirti obboleettiin teenya. Warri keessattuu naannawa isii jirtan waan gaa obboleessi tokko obboleessarraa qabu, obboleettiin obboleessarraa qabu akka waan namni tokko gartee haala itti wal simatu bifa bareedaan simattanii maxxanfattanii obboleettii teessan ifitti dhiheessitanii waan gartee kabajaa isittillee ulfinaa fi guddina hamilee isiitillee cimsu akka gootan abdiin qaba. Nutilleen gara keenyaan warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan hamilee isii baga gammadde jechuudhaan akka nuuf eedan hawwiitoo wanniin siidhaamutu jira dubaas keessatti. Kaleessa gaafa biyyateetiif, lafateetiif, saba keetiif qabsaawaa turtee gootittii teenya, hayyittii teenya, jabduu teenya je'ee gariin si faarsuu ture yoo yaadattee jiraatte. Yaa sirriidhaan. Arra islaamoitee jirti jechuu yoo dhagee haasidni namni waanyu namni badaan namaa kakaleessa hayyuu sin jedhu arraan tana gartee wallaaltu sin jechuu mala. Takaleessa gartee gootittii teenya sin jedhu arraan tana gartee lugna sin jechuu mala. Kakaleessa jabaadha sin jedhu arraan tana laaftuudha sin jechuu mala. Kuni hamilee sin cabsin. Kuni nama hedduutu sudura islaame. Nama hedduutu gaafa inni islaamummaa hin qabatin dura jayna ja'aniin, hayyuu ja'aniin, beekaa ja'aniin, maal arjaa ja'aniin. Gaafa inni shahaadaa qabatee islaamummatti seene maqaa san hunda isa xureessuudhaaf. Tuni gartee namni kun kaleessa hayyuu ta'edha kun kijibaadha ja'anii kijiba irratti oofan. Arraan tana takka dhiirsaaf jecha gartee gurbaa tokko jaalatteeti shahaadaa qabattee ja'anii olallee hedduun sirratti banamuuf deemu. Rabbiin olala sanirra sirraa qabu yoo banameellee kuni si duratti ummata hedduuratti baname. Dubartiin islaamaa zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam Xalhaan ni yaadattan. Xalhaa jaaniin Ummu Sulaym dhufeeti inni kun nama amantii islaamaa qabaachaan turre. Sitti akkana heerumtuun barbaada, si fuudhuun barbaadaa jeen. Jannaan maal jetteen ani gartee amantiin koo islaama sitti heerumuu hin danda'u jetteen. Maal jee beektaa? Yoo ati islaama taatee shahaadaa qabatte mahariin keenya inumaa islaamummaa sani gartee. Namtichi gartee sahaabaan Xalhaa jedhamu suni shahaadaa qabatee isiis jaalatee amantii islaamaatis jaalatee islaamawee isillee mahriin guyyaa sanii ka isiin godhatte akramu mahriin jangarte irra caalaan irra guddaan irra arjummaan irra qabeenyi guddaan mahriin guyyaa sanii islaamummaa isaati jedhanii warri gartee seenaa barreessu akkasitti dubbatanii osoo arraan tana nama tokko jaalattee islaamoyte ulfina ni faarfama malee cubbuudhaa miti. Waan rabbii biratti sadarkaasii kannu malee xiqqeenyaa miti. Osoo arraan tana ati islaamummaa qabaachuu baatte kiristaana taateetu nama tokko hagartee islaamaa tokko walitti illee heerumuu dandeessa. Garuu ati islaamummaa fakkeenyaaf hin baana islaamummaa tana heerumatti illee osoo hin barbaadin haajaa heerumatti osoo hin ta'in qulqulluma ani rabbumaafin islaamoo jettee islaamummaa filattee qabachuun kee kun nama boonsa hatta namni biraatillee yoo fakkeenyaaf arraan tana obboleettiin teenyatuun nama tokko jaalattuuf jecha shahaadaa qabattee yoo jaan wallaahi ulfina kabajaateeti waan ittiin rabbii biratti faarfamtu malee waan xiqqeenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu baga gammadde dubartiin kaleessaas islaamummaa keessatti bakka guddaa ol aanaa qabdi. Namni dura arraan tana amantii anaa fi ati arraan tana qabannee irraa wal dubbachaa jiru tan namni dura ergamaa nabi Muhammad booda alayhi salaatu wassalaam dubartiidha namni shahaadaa qabate. Khadiijaa jedhaniin radiyallahu anha haadha mumintoota rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam namni ergamaa rabbii tahuu dura dhugoomse nabiyyi rabbii namni ifitti qabe ati ergamaa rabbiiti jee isatti amane dubartiidha duba. Dubartiin Khadiijaan jedhamtu suni rasuula rabbii
amantii islaamaa irraa qabattee bultii rasuulaatillee jaartee amantii islaamaa tanallee waliin jaarte duba rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam arraan tan harka isaan irratti nama lakkoosan qabneetu islaame khadiija radiyallahu anha isii harkatti nama lakkoosaa gana ani siin jennetu islaame jechuudha dubartiin qooda guddaa qabdi akka yeroo gari dubartiin amantii islaamaa keessatti cunqurfamtuudha jedhanii dubartiin akkana jedhanii dubartiin hayyuun qaruuteen amantiin islaamaa hadiisa gurguddaa nuti arraan tana hawaasa barsiisnu bakki irraa waraabame maddi isaa dubartii rasuula rabbiin sallallahu alayhi wasallam bultii qabaachaa Aishaan hayyuu qaruutee barsiistuu guddoo amantii islaamaa jechuudhaan beekamti kanaafu dubartiin haadha manaati haadha ilma namaati dubartiin intala dubartiin haadha manaati intala haboodha namni dubartiin jabeessite bakka hedduutti jabaadha duba jeeni ati gartuu kuni yoo inni gartee mana keessatti isin jeena goote malee alatti luina beek kanaafu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam dubartii tana gartee maal jee ani jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam irra gartee jaalatamaa irra gartee filatamaa keessani jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam maal jee mas irra filatamaa fi jaalatamaan irra caalaan keessan dhiirti nama dubartii isaatiif tole jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam yani khiyaarukum yani irra filatamaan irra jabaan namaa irra akhlaaqa namni amala qabu jaamu namni jeena jaamu namni beekumsa qabu jaamu namni hayyuuna jaamu nama dubartii isaa biratti kabajaa qabu nama dubartiin isa duuba isatti gammadu isa duuba isa faarsitu way jaarsi khiyya akkanaatimo way akkasiitimo jette nama dubartii mana keessatti hoggane nama dubartiidhaaf toleetu alatti illee tola namaati nama dubartii ofii kabajeetu alatti illee kabajamaa namaati kanaafuu sadarkaan keessan amantii islaamatti waan laafaadhaan miti haadha manaati isin intala namaati akkasumatti cinaa addunyaati isin addunyaan tun isiniin dhaabbatti cinaatee isiniin dhaabbatti osoo isin jiraachuu baattanii dhaloota irraa dhalootatti qur'aanaa fi hadiisni kun hin dabru eenyurraa dhalanna duba isin tunu dhale kanaafuu ulfaadhu dhihaadhu warroottan si arrabsan amma dura yoo jiraatan battalumaan atilleen dhiifama akka gootuuf maaliif amantii jaalalaati amantiin amantii araaramaati amantii waliif irra dabruuti ummanni si arrabse sunilleen ka'atilleen dogoggaran yoo xuuxe yoo jiraate ta'adra dura dabarte diliin takkalleen qalama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qulqulluudhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si jijjiiree jira dilii warra gartee sitti cubbaa'ee dogoggoree akkana akkasi jee maqaa si balleeyse san inshallah atilleen dhiifama je'inii sin ja'a mee dhihaadhu gaa inshallah namoonni hedduun nattaaruu danda'u itti turan hundaasuun kan darbeera hundaafiyyuu dhiisee hin jira walii mul'isuu waama jiru innaa anumaa fiyyuu ijoollee hundumaa filee dhiisee hin jira kiyyatti galatoomaas illee hedduunaaf galatoomii hawwii sanyii Jawaar Mohammad maqaan kee akkanoo maqaan abbaa keetii kamjila hawwii eenyuti maqaan abbaa kiyya Jawaar miti kastiin bira Facebookii. Okay. Maal gaa Jawaar abbaa qeerrooti baga abbaa keetiin sin ja'a inshallah Nasrii Anolee waan dubbattu qabda Zaaraa Oromoo waan dubbattu qabdanii dhaamsa hawaasa dabarsitan yoo qabaattan gara keessan isin dabarsa inshallah. Nasrii naa dubbatu. Hayyee galatooma dille jalqabarratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan yaa xiqqoo gammachuutu natti dhaga'ama waan ta'eef baay'ee illee haasa'uu hin danda'u. Garuu ergaa tokko dabarfatu barbaada as biratti ilmaan Oromoo hunda of sana kana dhageeffatan. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti kan baratame waa diiguu malee waa ijaaruun namoota hedduu biratti baay'ee salphata. Ilma namaa ta'ee namni kamiyyuu namni hin dogongorre hin jiru. Nama ammoo dogongorte jettanii namatti faraduun ardhas borus ni ulfaata. Ejjannoon kiyya kaleessaas an eebii namaa hin himu namaan dogongorte hin jedhu. Maaliif
akka konkootittuu badii fuula rabbiititti irraa gaafatamu hedduu qaba. Waan boru miizaana irra dhaabamee guyyaa qiyaamaa fuula rabbiititti itti sodaadhu itti saalfadhu hedduu qaba. Kanaaf ilma namaa irratti faraduun namatti ulfaata. Kanaaf nama irratti hin faradinaa. Nama wayii hin qeeqinaa jechuu osoo hin taane hin arrabsinaa. Jecha hamaa arraba keessan kan boru rabbiin ittiin isin qabu kanaan jecha hin taane namatti hin darbatinaa. Waa diiguun kaleessas arras borus faayidaa hin qabu. Kan waa fayyadu waa ijaaruudha. Kan waa fayyadu waa obsuudha. Sabri yoo taate Rasuulli Rabbiillee alayhi salaatu wassalaam haadha manaa isaaniillee waan hin taane jedhaniini Aayishaa irrattillee ololli hedduun godhameetiin sabaranii bira darbanii jiran. Kanaaf namni ilmi namaa yoomillee waa namaan hin jedha. Jecha garuu namaan jedhe saniif kaayyoo ofiirraa ejjennoo ofiirraa duubatti deebi'uu hin barbaachisu. Kanaaf wanti isinii dhaamu ilmaan Oromoo hundaaf kan Islaamaatiifillee kan Kiristaanaatiifillee amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabna. Mucayyoon kun amantii kana namni dhiibee dirqamaan isii seensisee hin jiru. Kanaaf guyyaa boruullee sababa amantiitiin wal qabachiisee ajandaa biroo waan Oromummaa keenya irratti walitti nu buusu waan Oromummaa keenya irratti wal qoqqooduu nutti fidu filis qabatanii nuttiin gadi hin bayinaa. Fedha ofiitiin seentee amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabnaa. Kaleessallee gaafa Oromummaa keenya wajjin jiraannee waliin nu ajjeesanii gaafa nu ajjeesanillee Oromummaa keenyaan nu ajjeesan malee qoqqoodanii nu ajjeesanii. Kanaaf mucayyoon fedha isheetiin amantiin kun naaf ta'a na baasa jettee waan fudhatteef ajandaa akka hin taane waan jedhu qaba. Xumura irratti ammoo wanti isiniif dhaamu ilmaan Oromoo hundaaf. Keessattuu ijoolleen shamaraa dhiirri jabaa wayyoo bira hin jiraanne dhiironni tokko tokko ijoollee shamaraa eebii isaanii himaa yoo ka ittiin xiqqeessitan taate yoo ittiin ka arrabsitan taate yoo ka itti ofirraa qabdan taate raasatti hafuu danda'an badii isaanii saniin itti fufuu danda'an. Ilma namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora san uleedhaan yookiin arrabaan nama hin sirreessan. Gorsaan teessisanii nama haasofsiisuudhaan. Jireenya namaa kan kaleessa dabre keessa seenanii borcuu waan hin deebisne wayii waliin raafamaa ooluu osoo hin taane qilleensa namni nama darbe yookiin ajandaa namni namaa gadi darbe waliin bubbisuu osoo hin taane ajandaa mataa ofii kaayatanii kan boruutiif itti fufuu barbaachisu. Namni waan barbaade jedhuu danda'a. Namni yoomillee namni maal naan jedha jedhu jireenya isaa keessatti galma gahee hin beeku. Rasuulli Rabbii gaafa diinal Islaam kana galmaan gahan osoo dildhuu gaaraa fuudhanii isaan irra gahanii osoo biyya isaan itti dhalatanii ari'anii baasanii iyyuu diin kana galmaan gahanii har'a ummata biiliyoona meeqa biraan gahan. Kanaaf namni kamiyyuu namni maal naan jedha ibalu maal naan jedha ibaliyyee maal naan jedha jedhe yoo kan odeessu taate jireenya isaa keessatti galmallee gahuu hin danda'u waan hawwe sanallee argatuu hin danda'u. Namni kamiyyuu kan galma gahuu barbaadu ejjennoo of mataa ofii qabaatu qaba. Kaayyoo mataa ofii qabaatu qaba. Waan ta'uu barbaadu san of amansiisee deemuu qaba malee namni maal naan jedha inni maal naan jedha osoo jedhu taate Oromoon miiliyoona 50tu jira. Oromoo miiliyoona 50 wal faana gammachiisuu hin dandeessu. Waan gaarii yoo hojjette garuu Oromoon miiliyoona 50 nusitti gammaduu danda'a. Kanaaf namni na argaadhaaf namni maal naan jedhaadhaaf jiraatu takkaa galma gahee hin beeku. Na argaa maal naan jedhanii dhiisaa uf ta'aa jiraadha. Uf ta'ee yoo jiraate namni namaa fi rabbi biraallee ni milkaa'a jedha. Hawwiidhaan illee hawwii baga rabbiin karaa jaalatamaa fi filatamaa kanatti si fidee baga gammaddee baga gammannee siin jechuu barbaada. Amiin amiin atillee hedduu galatoomii. Itti aansuudhaan uummata Oromoo bal'aafotti ergaan sii dhaabu. Amantii kana erga fudhattee amantii maqaadhaaf osoo hin taane mataadhaan qabatuu qabda. Irra gad dhaabatuu qabda. Har'a namni tokko duubatti si jalaa deebi'e yookiin nama biraa of biraa dhabdu taate rabbii guddaa of biraa qabdu. Eenyullee osoo si waliin dhaabatuu baatee kophaa kan keetitti haftee isa ardii fi samaa'ii uume san isatu si wajjin jira. Kanaaf irkoo namarra hin kaayatin. Irkoon kan kee yoomillee taanaan amantii kana irratti lubbuun namaa duutu jirtudha. Namni har'aati abdattee of biratti ilaaltu boru ammoo of biraa dhabuu dandeessa. Gaafa dhabde namni sun na bira hin jiru jettee amantii kanarraa duubatti deebi'uu hin qabdu. Rabbi qabda. Ka itti amantellee Rabbi. Ka borullee si kaasullee Rabbi. Ka kaleessallee si uumellee Rabbi. Kana waan ta'eef lubbuun namaa duutuu jirtudha waan ta'eef nama wayii abdattee osoo hin taane yoomillee abdiin kan kee irkoon kan kee Rabbi ta'ee diinal Islaam kanarratti gadi dhaabbattee boru fakkeenya namaaf ta'uu qabdaa jedha. Anillee warroonni kaleessan arrabsaallee turtan, warroonni naqeeqaa turtan, warroota intala amantii si waliin fakkaanne maalillee jedhaa turtan isiniif dhiisee jira. Afooyinaa lillaahi rabbiif jecha kaleessallee isinitti naarre, har'allee isinitti naaru,
borullee isinitti naaru afoon Allah isinin jedha ustaaza kiyya kabajamaa fi jaalatamaallee sagantaa kana asitti dhuftanii mucayyoo tana kaleessallee keessaanillee daawaa itti gootanii har'allee dhuftanii shahaadaa qabachiisanii nu waliin hirmaatu keessaniif duruu isinuu kabajamaadha nullee isin kabajjina ummanni Oromollee isin kabajja yoomillee nuuf jiraadha umrii nuuf dheeradha isin jaaladha isin kabajjaa obboleetti tiyya zaaraadhaanillee galatoomi warroota as jalateettanii nu daawwataa turtanillee galatoomaa isinin jedha ulfaadha. Barakallahu fik. Adde Zara ato dhaamsa qabda. Okay, dhaamsi tiyya gabaabdu waan dubbachuu barbaadu isin dubbattanii xumurtanii jirtanii duraan dursee ustaaza keenya jaalatamaaf kabajamaa sagantaa kanarra hirmaachuu keessanii fi galatooma ustaaza Naazir ustaaza qabsaayaa namoota baay'ee dinqisiifadhu keessaa tokko hawwii gara amantii kanaa dhufuu keetiif baay'ee gammadee jira baga gammaddeetis. Amiin baga osoo haasawatti hin seenne Naazir ustaaza zontaane Naazir obboleessa kiyya Naasir maqaa kan kee ani zaa fayyadama dhugaa rabbi galata kan kee uummata irra dubbachuun dirqama namni galateeffamu wayii galanni namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhanii miti kanaaf nama waan gaarii hojjetuu fi dhiira baay'ee fakkeenya ta'a jedhee fudhadha. Naazir gaafa ololli baay'ee miidiyaa kana irratti waa'ee kanneenis kaasuu hin barbaadu hawwii cinaa dhaabbatee osoo dhiirota garii ta'ee maal akka ta'e namoonni beekaa baay'ee dinqisiifadhe umrii kiyya guutuu akkam akka dinqisiifadhee hin dhiifne na taasisee nama dinqisiifatamu rabbi jazaa kee jannatul firdawsiin si haa deebisu wanti jannatul taru hin jiru kan addunyaa xiqqaa waan baay'ee gootee ishee cinas dhaabbattee har'as gaafa isheen gara amantii dhuftullee waa'ee amantii hawwiitii wal ilaalchisee maybe namoonni waa hedduu dubbachuu danda'anii amma booda hawwii amma dura gaafa bilbilaan waliin haasofnu nashiidaa takka jetti nashiidaa ustaaz Raayyaa yoo sabaran malee hin sabaran jetti yeroo hedduu akkam hawwi jedhee waa'ee amantii irraa gaafatti dubbadhu akka amantii tana jaallattu naa himaa turtee jechuudha. Namoonni har'a waa adda addaatiif hiikkachuu danda'anii sababa Naazirii fa'aa hawwiin kana taatee maal waan jedhu wanta boru duddubbee keenyaan dhufu hin beekamu. Kanaaf ustaazonni gaafa natti himanii hawwiina biratti arganii namoonni hedduun hawwiin akka amantii islaamaa fudhattu ustaaz Naazir illee naan jedhanii jiranii abumaaz ustaazota hedduutu naan jedhan gaafatti gammachuudhaan irraa fudhachaa turte hawwiin amantii tana har'aa miti yookiin olola deemuuf yookiin Naazirii fi miti dura jaallatti gabaabumatti ummanni kan beekuu qabdanii ammuma dura yeroo natu yeroo jalaa harkisaa ture malee akka isheen okeenaa jetteef sila turreerra ammaa miti qaata isheen kan musliima taatee jettu namoonni yaada adda addaatiin hiikkachuu danda'a sababbiin isaa ummanni miidiyaa kun yaada ofii kana yaada namaa ofii isaatii bakka itti godhee bilcheessee as fida waan ta'eef gara biraatitti fuutanii asii hin deemina asirra fiddanii namni olola biraa gubbaan fidamuu hin danda'amu asirra darbee wanti baay'een dubbadhu hin jiru irra deebisee Naazir ustaaz osoo hin taane Naazir aannolee ati nama galataati galata guddaa qabdas wanta addunyaa kanarra hin jirre dalagdeerta jechuun ni danda'a maaliif jennaani ilaalcha yeroo ammaa namoonni namaa qabanii fi gaafa diinni hawwitti irratti duulu san osoo nama tokko ta'ee lafatti darbitee dhiftee gaafa san akkasitti qabdee hamilee taatee fi har'a bakka kanaan ishee gahuu keetiif baay'ee si galateeffadha rabbi jazaa keenya jannatul firdawsiin siif haa deebisu hawwiin gara amantii kanaa dhufu baay'ee gammadee jira ummannis ni gammadaa fi rabbi amantii keenya irratti haa jabeessu sisaanas numa walumaan hunduma keenya iyyuu wanta fe'u jiraatu ustaazni haa dubbatanii asirra darbee dubbachuu hin danda'u. Ustaazi osoo gama keessanitti hin dhufin daqiiqa takkitti irra deddeebi'ee ijoollee Oromoo as jala jirtan. An gama kootiin guyyaa takka Oromoo Islaamaa fi Kiristaanaallee galgar baasee ilaalee hin beeku. Oromoon Oromoodha amantiin kan dhuunfaate akkuma reefu jedhe. Please maqaa Oromoo kabajamaatiin wanti isin gaafadhu ijoolleen Oromoo tokkummaa Oromootiif illee koomentii jalatti illee waan garaagaraa waan arguuf waa'ee kana ajandaa gootanii keessattuu yeroo diinni Oromoo amantiidhaan gargar qooduudhaaf maaliidhaaf deemutti waan kana ajandaa akka hin goone kabajaadhaan isin gaafadha. Ammas irra deddeebi'ee mucayyoon kun fedha isiitiin waan ta'eef fedha namaa ammoo namni nama daangeessuu hin danda'u kanuma amaanaa isiniin jedha ustaazii kiyya gara keessanitti hin deebi'a. Dhugumatti galatooma hundi keessanuu jecha hayyoota jecha akka dammatti mi'aawu dubbattanii dhugumatti rabbiin isinirraa haa jaalatu. Namoota akka keessanii kana biratti dubbatuun nama dhiba. Hundi keessanuu uumamaan rabbi waan isinii kanneen qaba rabbi isinirratti haa tiisu. Dhugumatti an baay'ee tokko isinii gammada ani hawwii osoo hatta
gara amantii islaamaa hin dhufin dura akka nama tokkotti hojii isii dinqisiifachaa ture. Lammiidhaaf waan isiin hojjechaa turte. Gara gartee wanni tokko Nasriinis wanni beekuu qabu, Zaaraanis wanni beekuu qabdu. Osoo addunyaan tun walii galtee har'aan tana hawwiin Nasrii jecha islaamummaa qabattee yoo jettee humbaana. Wallahi waan faarfamaadha malee waan gartee jibbamaadha miti amantii islaamatti. Osoo arra hawwiinuu fakkeenyaaf hin baana. Nasrii jaaladheetiin amantii isaallee waliin jaaladhe osoo jette wallahi rabbii biratti irra jaalatamaadha malee irra jibbamaa miti. Kanaafuu kun isin hin yaachisin. Nuti namaaf hin jiraannu. Namaaf namni Feesbuukii kana sumuunii takka sii baasee internet laayina kana naqadhu siin joon jiru. Kanaafuu nuti yoo shari'aan islaamaa waliin barsiistu oolala namaa si cimsa malee akkasin busne. Namni hundi si jaalatuun rakkoo qaba namni kana beeka. Namni hundi yoo na jaalatu jee namni rakkoo guddaa qaba. Kanaafuu duratti deemi namni si cimsa nama si arrabsus wooma irraa baratta. Waan Facebook kanarraa baradhe keessa akka Jawaar baanutti namoota gartee dhagaa nutti darban jee. Dhagaa san fuunee OMN hin jaarre jee mana jaarre jee gartee. Kunno dhagaa saniin islaamummaa jaarree jirraa jennaan nuti. Dhagaa gartee kaleessa isinii darbataa turan saniin alhamdulillah arra islaamummaa jaarree jirraa. Sigalaa miti. Ha'iyyu hanuma iyyu. Ati immoo hojii teetiin numa deemi ilaalla. Rabbi sirraa jaalatu. Ani rabbiin narraa gammadeemu. Rabbiin natti dallaneemu. Tanumarraa yaaddabati. Haa si arrabsu. Haa si arrabsu. Ofiifuu dadhabee dhiisa. Ofiifuu dadhabee. Maaliif akka Oromoon jettu siigalee beekaan gurra guddataa jetti. Wallaalaan afaan bal'ataa jetti Oromoon. Waliigalaa miti. Nama wallaalaatu qaaqsa. Nama irra laalinaa. Wallaahi irra laalinaa. Namni waa beeku. Namni amantii islaamaa dhugaan hubatee jiru. Sakandii takka nama arrabsuuf yeroo hin qabu. Namni safuu Oromoo qabu. Sakandii takka nama arrabsuuf yeroo hin qabu sila. Yeroon harkaanu qabdu akkamitti diina ifirraa malatti goona. Akkami hidhamtoota keenya rakkoorraa itti baasna malee nuti kaayyoon teenya Oromoo irratti deebinee deebisaa kan osoo hin taane Oromoodhaaf gartee Oromoof dubbanna jettee Oromoo deebisaatiin deebisnu kanaafuu duratti deema hamileen cabinaa hawwiin inshallah kana ol amantee akka barattu abdiin qaba. Inumaa osoo hin turin yeroo gabaabaa keessatti illee cira isiitiif illee inshallah akkanuma feertan abdiin qaba. Kuni waan takka waan na yaachisu illee qabu ittiin illee boonaa kana. Ittiin illee mataa gadi hin qabatina. Osoo cinni isiitu arra halkanuu osoo ta'e fakkeenyaaf osoo barbaadde. Kuni waan nama gartee ulfinaa fi kabajaati malee waan osoo arraan tana hawwiin badii dalaguu barbaadde. Mana sagaggaanummaa dheexee farsoo dhuydee akka feete ta'uu dandeessi mirga qabdi. Namni isii dirquu danda'u hin jiru. As islaamummaa tana namni isii dirqee hin jiru. Fedhii isiitiin. Osoo silaa Nasriin isii dirqee. Silaa osoo Nasriin isii dirqee. In islaamoituu namni dirqiidhaan amantii islaamaan fudhatu. Namni tokkolleen amantii tokko dirqiidhaan hin fudhatu. Kan hubadhaa. Fedhii isiitiin Nasrii kana beekaan ture beekaa. Nasrii dura gaaf tokko gaafadhe. Abboo haalli kee kun haala gartee Oromummaa bareedaa sirraa mul'ata. Islaamummaa tanallee keessattiin arga akkam jettee jennaan wallahi islaamummaan tun hedduu natti tolti itti yaadu jiranaan jette. Anama Nasriidhaa waliin beeku. Yeroo duraati faraan Nasrii irra dubbisuu fi hawwiin isa duratti beekaa ture. Garuu laayina gubbaan jara kana wal beeyin. Haa ta'u osoo Nasriidhattuu hin dhufin fedhii fi amantii tana bakka guddaa qabdi hawwiin dhugaan isin hima jaran hin dhageera. Kuni waan ani keessa kiyyatti beeku. Yoogaa arraan tana isin kijiballee irratti ooftan fuula rabbiitti xiqqaatan jechuudha. Kanaafuu obboleetii teessan yoo arraan tana arrabsitan salaata amata meeqa salaattan akka isin irraa fudhattu beekaa. Hajjii amata meeqa gootan akka isin irraa fudhattu beekaa. Sadaqaa isin kennattan mindaa isaa galata akka isin irraa fudhattu beekaa. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhe? Atadruuna mal muflisu jedhe. Nama waa hin qabne jechuun nama akkamii jechuun ni beeytanii ya Rasuulli alaihi sahabaa isaatiin. Kana jennaan sahabaa maal jedhan? Man laa dirhama lahu walaa mataa'a lahu nama qabeenya hin qabne nama meeshaa manaa hin qabne nama makiinaa hin qabne nama distii hin qabne nama siree hin qabne nama waa takka hin qabneetu dhabaataa namaati hiyyeessa namaati jechuun nama akkasiiti jedhaniin sahabaan. Rasuulli Rabbii namni hiyyeessi akkamii nama waa takka hin qabne jechuun akkamii jee gaafannaan isaan nama makiinaa hin qabne meeshaa hin qabne jedhaniin nama qabeenya Rasuulli akkasii miti jeen
nama dhabaataadha nama waa takka hin qabne jechuun nama gartee arraba isaatirraa namni nageen argatiin ha dubartii zinaa hin godhin zinaa gootee jee arrabsu ha gartee dhiira zinaa hin godhin zinaa gootee jee arrabsu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ragaa namni tokko zinaa gizee godhu akka lilmee fi jibriin wal keessa seentetti namni afur yoo agartan dhageeffadhu khaxara amantii islaamaa keessatti hundeef raayigoo namni tokko dhiira waliin dhaabbateef namni tokko dhiira waliin makiinaa yaabbateef gabbehee feesbuuk kana gubbaa namni zinaa goote namaan jettu rabbii keessatti rasuulli namni tokko yoo gartee ragallee namatti qabahu yoo ta'e mootummaa tokko biratti namni kun haddii irratti godhuudhaaf ragaa ijaan ijji kafin dhaggeeffadhu akka lilmee fi siigalaa miti akka lilmee fi gartee jibriin wal keessa seentutti yoo nama zinaa godhu jiru agarte qofsanuu gabbaateen dubbatu nama jaalatu keessaan dubbata kanaafu namni nama arrabsitu ifa arrabsu jirta namni obbaleetii ta'e arrabsu ifa arrabsu jirta namni obbaleesee ta'e arrabsu jirti ifa arrabsu ifin gartu malee namni namaan arrabsatti if xiqqeessaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa nu dinniinee jira rabbiin akka malee irraa nu sodaachisee jira kanaafu wal haa kabajnu namni sababaa keetiin amantitti haa seenu malee amala qoree keetiin nama amantii islaamarraa hin baqachiisin ka ala itti naquu dhiisiiti ka keessa jiruu hin baqachiisin andaamsin han qabu kana keessattuu nuti ummanni muslimaa rabbii keenyaa sodaannu rakkoo cubbuu teenyarraa haa rakkannu cubbuu namaa ati rabbiidhaan miti tiyyaa anuu tiyya ifirraa hin beeku ummanni salafaa maal jedhan osoo cubbuu tiyya lakkaawe je osoo lubbuu tiyya as deebi'ee qoradhee gilgaale cubbuu tiyya osoo lakkaawe cincaa cubbuu tiyyaatiif namni natti hin kalaa'u je namni kun nama guddaa nama sheekaati akkana joobee osoo silaal cubbuu namaa dhiiseetuma cubbuma tiyya osoo qoradhe cubbuma tiyya tana osoo olii fi gad qabee laale innaa cubbuun tiyya guddina isii cincaa isiitiif namni natti hin dhiyaatu jechuudha. ليس العيب أن نخطأ ولكن العيب استمرار على الخطأ نمني يرو درا دغغرون بدي دامتي بدي سن ايغا بدي بيتي تديبوتو دغغرو بلينكي والها قسن والها خبجنو والها هم بيت وان بورو نمني كنتو هم بيت نما خنا ابارتي نما خنا وني لا ربي خسن سوداد جرخين ربي سوداد خنافو حواسني خنفغو جرتن خن يو جرتن وبلينكي خنا ناسمدا keessattuu hawwii hamilee isiinaa eega gara barbaachisaatiin akka bira dhaabbattan yaadaanis qabeenyaanis waan barbaachisaa ta'een rakkoon isii rakkoo teenya kana booda gammachuun isii gammachuu teenya kana booda welcome jennaani marhaban biki nama gartee obbaleeyyan biliyoona 1.8 jechuudha jaani nuti biliyoona 2 goone arrantana obbaleeyyan ka amma dura du'aniis kan jiraniis kan ganaa dhufaniis kan shahaadateen irratti garte argamuuf ta'an obbaleeyyan keeti obbaleeyyan keenya kan garte amantiidhaan addaa kan kiristaanaa obbalummaa namoomaa walitti qabna obbalummaa sabummaa walitti qabna obbalummaa biyyaa walitti qabna obbalummaa lafaa fi lafeetti walitti qabna arrantana hawwiin kiristaanummaarraa islaamummaatti dabalamuun obbalummaa teenya cimsiti malee walitti diina nun gootu dhaamsa obbaleeyyan kiyya kan kiristaanaatiif obbalummaa teenya cimsiti malee firummaa teenya cimsiti malee waan diinummaa nutii fi isin jidduu uumuu miti du'a arraantana obbaleetiin teenya amantii islaamaa jaalattee hubattee barattee qabachuun isii isin boonsuu qaba kuni namooma qabaatu kuni oromoon gartee uumaman waa hubatee waa xinxalee waan isa baasu wanni nuti qabsaawaa jirruuf hubadha namni tokko mirga ofii waan ofii jaalate tokko namni isaa kabajuu danda'uu qabna mirga isaa mirga jechuun akkana jechuudha kan filatee kiristaana ta'e mirga isaati kan isa gaafatu rabbi kan filatee islaama ta'e mirga isaati kan isa gaafatu kan isa mindeessu rabbi isaati nuti daanyaadhaa miti nuti xabaqaadhaa miti kan hubadha xabaqaa ta'uudhaaf nuti lubbuun teenya qofti nu gaha kanaafuu obbaleetii teenya simadha galatooma zaaraa oromoo nasrii anoolee hawwii sanyii jawaar muhammad
bakka jirtanitti nagee isinitti haa ta'u. Beekaa olalli hedduun isinitti banamuu danda'a. Kan diinaa, kan mootummaa isinitti banamuu danda'a. Kuni duuba akka isin deebisin ammaan qophaa'a. Obboleettiin teenya kanaa ol amantii akka barattu, kanaa ol hayyummaan isii akka dabalu, kanaa ol jeenummaan isii akka dabalu, kanaa ol arjummaan isii akka dabalu, kanaa ol collummaan isii akka dabalu abdiin qaba. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa sabachiisu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala dhugaa tanarraa duuba sin deebisin. Rabbi subhaanahu wa ta'ala fakkeenya guddaa si godhee obboleeyyan kiyya kan gartee amantii kana hubatiin sababaa keetiin hubatanii amantii kana jaalatanii kan gartee karaa kana rabbiin isaanin jaalatu rabbiin haa godhu. Rabbiin ilmi si haa barsiisu. Rabbi sodaa isaa si haa kennu. Rabbiin yaadaa muraada fi rabbi si haa gootu. Rabbiin cubbuu teenya hundaahu namni akka dhalatetti jiru nuti hundaafuu rabbi nuuf araaramu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala sababaa arkhairii tanaatiin rabbi ija rahmataatiin nu millatee hojii tana yaa rabbi sumaaf jecha warra hojjettan warra gartee naaf jecha hojjechan jechuu rabbi nu godhee warra sababaa tanaan rahmata nu godhee hawaasa keenya kan hidhaa jiru Jawaar Muhammadin hangafee Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Hamzaa Booranaa hidhamtoota keenya guddarraa xiqqarraa ilaa guddatti akka rabbiin irraa nu baasu biyya teenya keessa nagee akka nu baasu wal tahuu walii galuu walii beekuu waliif gartee irra dabruu wal jaalatu rabbi nu jidduutti haa taasisu. Rabbi walii galtee nu argamsiisu. Rabbi mootummaa biyyaa tolu gabroota rabbii tolu dachii samii tolu haqaa bakka nu haa buusu. Rabbiin biyya teenya irratti haala bareedaadhaan akkanatti waa'ee amantii gaafii tokko malee sodaa tokko malee rakkoo takka malee wal barsiifatu nagiyaan amantii wal dura qabee wal dura gartee kuni akkana naf fakkaata dhugaan jirtu akkana jee wal dura qabu rabbi nu haa godhu. Biyya teenya san biyya gartee irraa jaalannurraa biyya alagaa jirra. Rabbiin biyya teenya nageenya godhee biyyattiis nageenya nu haa deebisu. Ulfaadha wayyooma galatooma nasriigaa waan barbaachisaa ta'e inshallah isin duuba jira hunda keessanuu zaaraatilleen hedduu galatoomi. Obboleettii tee tana amantiin isin daangeessuu baatee kaleessa kiristaana jettee arrabsuu baattee tuffachuu baattee jibbuu baattee obboleettii tiyya lafeetiyya nafatiyya qomootiyya jetteef qabdee asiin arraan tana gahuu keetiif galatoomi zaaraa teenya akkasuma nasrii keenya atilleen obboleettiin teetuni lafeetiyya nafatiyya jette rabbi gaa maatii isin haa godhu rabbi laftumatti yeruma gabaabdutti gammachuu teessan nu haa dhageessisu إن شاء الله بحق ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قمتشو تيسن إنها قمتشيسو قمتشو رت إسني هذا بلو إيمان رت إسني هذا بلو فكين رب الدنيا ربي إسنها قلو أكا أرجتي ملتا فقات لا خيري دانغرتي في خيري دان والفقات لا وان شري في سلقنا جامر ربي إسنها تيسو تندبرتي هند ربي مؤررمو بارك الله فيكم obboleeyyan kiyyaan battaluma kan arrabsuus ani na eebbistanitti beeka faaruun teessan anaaf arraba bagana arrabsitan bagana eebbistan isniin jaaladha bagana jiraattaniitu kan arrabsitan hidhee bareedduudha rabbiin umrii fayyaa fi imaana isin haa kennu warran arrabsuu fi asumaaniin du'aa isinii godha rabbiin nu qajeelchee waliin nu qajeelchu dhugaa nutti haa argamsiisu وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم يود امسر رماي قواچو باتن ان لين غرا صلاه تجدي ان شاء الله Ayye ustaz bas golamne jirra wanti dabalun jiru namoonni hedduun komentii jalatti maqaa jedhaa jirani waa'ee maqaa kanarratti ammoo wanti jechuu barbaadu maqaan isii kan uumama isii ka biraa ture waan ta'eef maqaa hawwii kana guyyama keessa moggaafattee maqaan hawwii ka jedhu kanaan islaamaaf illee kiristaanaaf illee ta'a maqaa hawwii jedhamu kana hedduu jaaladha osoo isaan nuuf taa'ee jedha sana qofa sana dhalatti golamne gargar deemee rakkoon hin jiru maqaa shari'a islaamaa keessatti jijjiiruun dirqama miti wanni beekuu qabu namni wanni hawaasa hubachiisuu qabnu osoo arraan tana obboleettiin teenya moonaaliizaa taate moonaaliizaa jennu takka ammoo xurunashii haa jennuuni takka ammoo gartee ani amma fakkeenyaaf kaleessa kabbadan ture humaan qabu maqaadhaanii miti ka rabbiin jannataa fi azaaba sinaqu maqaadhaanii miti islaamummaan ta'e ka isin murteeytu rabbiin إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربين بفتي سنيني متخيس مدالو ربين قام جبينيا خيسن غردا فردا كلا ديما مغريسا ادي خناني متخيس مدال ربين وني اسم مدالون غسماني مت هوجي تيسني في وان لب كيس كيست اسم يادا ترتن
hojii keetii fi wanni hojiin tee hojjettee fi waan arraba kanaa fi ati qalbiidhaan yaad saniin rabbi si madaala jechuudha. Hojii maal hojjete qalbii isaa keessa maal yaad. Maqaan fedhu tazarraallee haa ta'u, fedhu kabbadach haa ta'u, fedhu gartee mulunash haa ta'u, fedhu gartee badhaanash illee haa ta'u, fedhu badhaadhinallee haa ta'u, maaltu nu dhibe nuti? Maqaa maal jenna nuti? Hojiidha malee. Maqaa miti obboleessoo. Kanaafuu obboleettiin teenya maqaa isiitti tole. Maqaa isii gammachiisu kan amantiidhaan waliin faalleessine. Zamana Rasuula alayhi salaatu salaam intaloo birraa jaanii ni jira. Birraa jechuun qulqulluu namaa jechuudha. Qulqulluu namaa jechuudha. Kana Rasuulli alayhi salaatu salaam yoo maqaan kee amantiidhaan wal faalleesse ni jijjiira Rasuulli alayhi salaatu salaam. Birraan zamana Rasuulatti alayhi salaatu wassalaam maqaa san irraa haa jijjiirru jedhee Rasuulli irraa jijjiire. Maal jechaan maqaa santuutu eenyu qofatu qulqulluu? Rabbi qofa qulqulluu baata. Ilmi namaa dilaawadhaa miti. Qulqulluudha namaan jechuu hin dandeenyu. Intala qulqulluu san yoo jette rabbiinoo rabbiitu qulqulluu ilma namaatii miti. Kanaafuu maqaa waan rabbiidhaan walitti nama buusu yoo jiraate ni jijjiiran. Hawwi amantii islaamaa hawwite. Oromummaa bilisummaa isii hawwite. Tolina ummata kanaa hawwite. Tokkummaa ummata kanaa hawwite. Maqaan kanarra annatti tolee isin jiru garuu mirgi fedhiin isiitu itti qaba gara hawweechi dabarsine inshallah. Okay, galatooma maqaan kiyya baay'ee bareeda natti tola maqaan koo anaan hawwinas ni jira baay'ee. Khalas hawwi irratti chaappaa dhoonee jirra. Kanaan nu simadhaa obboleettiin teenya maqaa hattaa dhaloota illee yoo dhiifachuu barbaaddes kanaas yoo dhiifachuu barbaaddes mirgi guutuun keessiiti. Mirgi guutuun keessiiti. Yoo maqaan isii sun amantitti haraama ta'e qofa jijjiirti malee maqaan nama tokkoo yoo waan biraa hin calaqqisin waan gartee gabbartii rabbii gaditti yoo calaqqisu ta'e wantoota afaanitti gartee rabbii qofa hin jedhamu ilma namaa hin jedhamu yoo ta'e san qofa jijjiiran malee kaan ni jiraata. Kanaafuu Nasrii Anolee Zaaraa Oromoo hawwii sanyii Naasir Hamzaa nageenyaa jiraadha. Daawwattootni keenya kan akkanatti obsitanii keessattuu biyyatti sa'aa kana rafuu qabdan khayriin tun dabariin jettanii ragoota rabbiiti nuti rabbiidhaaf ragaa baanaaf obboleettii teenyaaf jettanii akkanatti qaaxaraa bultan rabbiin garte anaa fi isin haa ja'u yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu obboleettii teenya bira dhaabbadha hamilee isii nutiisa waan Oromoon qabduun bira dhaabbadha waan amantiin qabduun bira dhaabbadha nageenyaa jiradha. Ayyee galatoomaa waalaikum salaam warahmatullah. Warroonni nu daawwataa turtanii sangammaatitti galatoomaa sagantaan shahaadaa sababa hawwiitiin ustaaza keenya waliin qabannee turre kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi.